bakkuma takka Yesuus akkana jedhe malee abbaan akkana jedhe Yesuus abbaan akkana bakkuma takka Yesuus abbaa jedhanii itti hama yeellan matsaafarra hin jiru kiristaanaa siitaa yoo jiraate dhaggeeffadhu waan sin jedhe abbas ilaustas abbas ilmas jedhamee hiyyaama mee bakkuma tana yoo na dhaggeeffatte afaan Oromoo baradheetiin akkanatti haasa'utti jiru niin baradhe afaan Oromoo dhaladheetuma keessatti hin guddanne dhaggeeffadhu mee waan sin jedhe kunoo in ulfoofta in ulfoofta way ulfoofte yeroo itti dhufu way ulfoofte yeroo san waan fuulduraatii mi okay hayyee in ulfoofta ilmaas in deessa way deette gana fuulduraa mi eeshi misraacho ergaatti dhufee miti itti himu waan fuulduraati gana waa isin jedhataniif beekaadhaan dubbisin hadiisaa sumadha okay beekaa ta'uu gara biraan micciirin haadhugaa rabbi niki jibden afaan Oromoo si galutti hin jiru mee dhaggeeffadhu hin jinne bar waan si jechuudha akkana jedha kunoo in ulfoofta ilmaas in deessa jedheen in deen yeroo kan ni sun ulfoofne ganaadha okay in deessa okay maqaa isiitii miti maqaa isaa dhiira waan dhalatu san dhiira gartee immoo Yesuus jedhi eenyutti himu jira Yesuus jedhi haadha isaati intala gartee ganaa ilma deessu ta ulfooftu ganaa ulfooftu in ulfoofne bar miti Maariyaamitti dubbatee maqaa isaas gartee Yesuus jedhi itti moggaasii jedheen waan fuulduraatti ganaadha mi Yesuus eenyu jedhi itti moggaasii jedheen Yesuus amanuul goobas dhaabbadhu Yesuus jedhi itti moggaasii jedheen ittiin fifaayyee inni guddaa in ta'a ilma Abbaas dhaggeeffadhu afaan Oromooti ilma Abbaasii miti ilma Abbaas dhaggeeffadhu afaan Oromooti irraa micciiruu qaba irraa micciirre afaan Oromooti ilmallee jedhamee abballee jedhamee hiyyamamaa akkas hin jedhamu ilma Abbaas jettanii adda qoodduun hin jiru dhaggeeffadhu ilma Abbaas jedhamee ilma Abbaas hin jiru qoodduun hin jirtu obboleettii too amma ustaaz laal afaan Oromoo kan akkuma ijoolleetu dhaggeeffadhu inni guddaa in ta'a ilma Abbaas maal jedhe ilma Abbaas Sooretti afaan Oromoo kana jara akkuma goonee jara keenya wallahi lazim rakkannee bareeddar Sooretti afaan Oromoo barsiisuma peenxee afaan heeraa fide sirluga afaan Oromoo keessatti yoo abbaa fi ilma addaan baasuu barbaadan qoodduu kaameetiin Abu Mu'aaz Haydar Maarree jedhamee barraa kun ammoo ilma abbaa walitti dhaabbata malee addaan hin kunne kana nuyi ka barreesse laali macaafa hanke ila ustaaz ilma Abbaas jedhamee hiyyaamamaa jedha ilma Abbaas jedhamee hiyyaamama jechuun mee maal jechuun ilma Abbaas fudhatanii osoo micciir ta ila kam afaan Oromoo kana gara abon bajima madami tana ya biyya Saudi Arabia tun wali gurte jole sala biyyu mun ragal chide la elintu makaysa so taysan afaan Oromoo ni baratan dhagaatani ustaaz gaafuma maalii gabare ilma Abbaas ni jetta jechuun abbaa koo jedhee sani waammatu san ilma Waaqayyoo ni jedhamtaan akkas ilma Abbaas jedhamee yaamameera hayii haga hafuurri Yesuus ilma Abbaas ni jedhamta mee amiin jedha du'aa isinii abbaa kan jedhame macaafa keessatti Abbaas akkami mucaa ustaaz miskiina irraa Sumana abbaa koo jedhee waammatu sanii Sooretti osoo ilaa inni guddaan ilmas Abbaas jedhee osoo akkas addaan qoode dhugaadha ilmas Abbaas ni jedhama osoo jedhee amma dubbiin tanaa isee qabachuu deema waaqa isin akka feetaa jettu qoy amma silaa tanaa itti aana okay ilma Abbaas jedhamee in waamama Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit in kennaaf Waaqayyo kamtu okay eenyu Waaqayyo kamtu Yesuusiif waan ni kan teessoo kan Yesuus yeroo biyya lafaa kana irra no na deebise akkana jedhe laa dhaggeeffadhu Waaqayyo gooftaanis teessoo isa Daawit in kennaaf Waaqayyo kamtu kannaaf Yesuus waaqa itti amantaame abbaadhaas waaqa itti amantaame Waaqayyo kamtu tartee teessoo kannaaf eentu dubbataa raba akka sanitti wangeelaa dubbachuu jira quraanaa miti eenyu wangeela keessaa Yohaannis dubbachuu jira Yesuus kami amantaati Luqaas moo Yohaannis
Ajaa'ibatu. Shigiri jedhu gaa rabbi. No, eenyu kan takka taphataa kanaaf soreetti teenya waaqayyo gooftaanis gartee teessoo abaabilii isa daawwitiin kannaaf jedhe waaqayyo kamtu Yesuus waaqettee amantaa waaqayyo kamtu teessoo isaa kan teessoo daawwit kanneef. Teessoo daawwiti Yesuusiin kenna jedhame dubbisaa gaa ifa. Irra si deebi eenyu fan ayyee dhaggeeffadhu. Gartee waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa daawwit in kennaaf mataa Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhe. Achirra taa'ee isatti faradama warra isaan irra isatti amananii. Yesuus mootummaa kam argatee beeka teessoo daawwit yoom dhaale? Ani hin beeku. Jiru ni umdaan jiru Yesuus dhaggeeffadhu soorete nama shan bulcheen beeku Yesuus takka qabalee aandii bulcheen beeku. Mootummaa takka qabu Yesuus biyya lafaa kanarratti mootummaa takka baqachaa ture biyya lafaa kanarra. Biyya lafaa kana guutumaan guutuutti aangorraa qaba isatu hooggana isatu baradumaan. Wallaahi hin qabu. Mee mootummaa daawwit ayyoo kun keenya mootummaa daawwit kam kan fudhate yoom bulche teessoo daawwit yoom bulche Yesuus irra taa'e mootummaa kam hoogganuu ture. Daawwit barbe biyya ho'iitiin mootummaa ta'ee bulchaa ture malee mootummaa. Yesuus mootummaa ni qaba biyya lafaarra. Inni waaqayyoo meerii geggeessaa saba hundumaati. Saba biyya lafaa. Mootummaa kam qaba mana hidhaa mana murtii baankii qophee mee eenyu hoogganuu ture waraana kam qaba maal qaba Yesuus. Yesuus bara qaba mootummaan isaa. Ma egaa manni mul'aatti hidhame mana murtii keessan san hidhame san mana murtii isaati kan inni dhaabe. Warri fannise murtii dabarsee fannise san mana murtii isaati. Warri fannise sun illee jechuun gochummaa isaa raawwachuuf malee. Warri fannise warri mana seeraati dabarsee kan eenyu Yuudaan dabarsee mootummaa kami kanne. Hin beeku. Yuudaan dabarsee kan inni dabarsee Yesuusin. Hin gurguranne? Yuuda gurguratee mana murtii Yesuus Kiristoos hin hiine? Hiniine? Hidhanii harka isaa hidhanii tumanii. Hidhanii akkas itti murteessine Yesuus? Mootiin Roomaa yeroo san inni cubbuu mootii wantaa eenyu Istifaanoo eenyu siif dubbisaa qola. Ustaz, mootiin Roomaa itti faradama. Uummanni nuwaa fannifamu. Eeywa Phiilaaxoos abbaan murtiidha kan si hidhuu fi si ajjeesuu fi si fannisuudhaaf aaboon sirra qaba ka jedheen Phiilaaxoosii miti. Phiilaaxoosii miti siin jedhe san. Wangeela Yohaannis 14. Lakkoofsa meeqa? 12. Dhuguma isiniin jedha namni waan ani hojjedhu hundumaas ni hojjeta. Ani gara abbaa waan dhaquuf kana irra caalayyuu ni hojjeta. Okay, cuma nada abi kan boleh. Irran deebi'aa fi Okay, irra deebi. irran deebi'aaf ustaaz. Sirra Dhaggeeffadhu mee bishaa qaceellotti. Dhuguma isiniin jedha. Namni anatti amane waan an hojjedhu hunda in hojjeta. An gara abbaa waan an dhaquuf kana irra kan caalayyuu ni hojjeta. Uf caalchise jechuudha. Akkasuma naa qabe akkasuma jedhe. Mimisha. Yes. Yesuus Kiristoos dhugumaan isiniin jedhaa jedhe. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjeta jedhe. Waan hin gara abbaa deemuuf kan na caalaa hin hojjetan jedhe. Dhugamoo soba. Sirriidha maarri. Gobas Yesuus Kiristoositti amantee mi'ati? Amantii ni qabdaami? Yaa. Waan Yesuus hojjetu caalaa ni hojjetta? Ni hojjedhe maalatti fakkeenya isaatiin ni hojjedhaan. Yesuus Kiristoos ayyee du'aa kaasee ni hojjettaati du'aa ni kaasta? Yene afurii isaatu hin jiraannan hin kaasa. Maaf hin kaasa? No, namni anatti amane jedhe. Namni amantee jirtaa miti. Eega Yesuus amante waan Yesuus raawwatu caalaan hojjechuu qabda. Miti? Ni hojjedha sirriitti maaliif afurii waaqayyooti wanti namni maqaasa waan yoo. Okay, amma gaa. Heydar namni maatii ta'e keessaa namni du'e ni jira?
ustaaza dhiifama na godhaati garuu inni ka jedhe Itti fufii dubbisee du'aa kaasuun waaqayyoon qixa hojjechuudha malee isaa olii miti beeki amma du'aa kaasuun Yesus Kristos fada rabbiitiin wa iz tukhrijul warte du'a kaasu fada rabbi waan hunda godhe du'a kaase bal'aas godhe kana hunda namni natti amanu jedhe Yesus itti amanna jan kiristaananni akkoon teeta namni maatiin raaduu ta'e ni jira haa kaastu kiyyadde ustaaza wallahi akaakayyuu tokko jira okay akaakayyuu wanta mim itti maddo idara kaastu bakka mimi wallahi akaakayyuu akkaatira bareeda burtukaan asheeta mandarina fakkaatu tokko du kagandi guutuun biyyi guutuun sodaattu waan du'uun fakkaaneetu wallahi waggaa kuraanarraa nagila amrii ta'ee isuma naa kaasiiti waan waaqayyo hojjetu waaqayyo olillee hojjetiin kun garuu anaa olillee namni natti amananii hojjetaa jedha ka isaa olis hin gaafannu amma akkuun qabu tamanni hojjete immoo kun ikkoo haasaa nama guddaati waan ta'eef itti fufii dubbisi wangeela yalla okay ustaad boqonnaa lama itti dabaliif akka jiru dhageef maqaa mootiin waan isuma ammaa itti fufii dubbiste itti fufi ustaad sanoo itti fufa naa kaastaa kudha sadii kudha afur itti jabaachuu deemti kun jabduudha kana daran ka duraanii daran itti jabaachuu deemti hagati nagaa yetti si dubbisaa garuu ammoo naa kaasuu qabda kayyuu akkas abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatu waanuma isin maqaa kootiin kadhattan hunduma narraa wadhaa akkas yes amen irran si deeba abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadhaa itti fufi kaanis waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan annan raawwadhaa jedhee okay gobas maqaa Yesuusiin ni kaafta akaa hoosaa amma maqaa Yesuusiitiin du'aanin ka'an ni kaasta ni kaasta ni afaanii miti bar ni kaasta oydir dhageesse dhaggeeffadhu ni kaasee Kiristoos waan hin godhin hin jiru maqaa Yesuusiin du'aanin amma haasawa miti akshina barbaannu mimishaa teenya ustaaza baqa akaakoo heedanniin kaasa jette maqaa Yesuusiin ba'ii Yesuusiin jedhi kaasimeerra bora ganama kana laaluu barbaanne kottu kan amaneef kan cubameef fayya kottu tamaniiti gaafsan akkasiin kaafne akkas hin jedhu Yesuus akkas hin jenne qaba qonnaan akkas hin jedhu akka jedhe namni natti amane hin jedhu abboo heedarra deebiitti dubbisi irraa gaafii gaafadhatummaan sedhiise kana mimmi gifti ko dhagee dura dhagee ila Yesuus ka jedhe namni anatti amane sun taane ati amanteerta barnuutun amanneemi kennanurraa nuuf hin kaasee rakkoon qabu waan hin amanneef atammoo amantee jirta waan ta'eef Yesuus ammoo hojjechaa jiru namni anatti amane waan an hojjedhu ni hojjetaa jedhe inumaayyuu uf caalchisee anuu gar abbaadhaa waan an deemuufi eekaa awaan deemuufi bakka kiyya bu'ee waan an dalage yookaan du'aan kaase caalaasi meebi uumuufa jechuu haarawatti tokko kaase Alaazaar kaase isaan 50 kaasuu dandeenii jedhe Yesuus kanaafuu ana caalaa hojjettanii jedheera waan ta'eef ati kan Yesuus hojjete caalaa sin hojjetini waanuma inni hojjete kana hojjetu ati amanteerta waan ta'eef rakkoon qabu nuti amannee nuuf ka'uu dhiisuu danda'a namni ati amanteerta waan ta'eefsatti dhaggeeffadhu inni iddootti ka'uus hin jira yoo piraankiin hun jedhan bakka tani dhiifna jechuu yoo Yesuus kijibe mafi piraankiina dhaggeeffadhaan bo yooti maqaa isaatti amante namni maqaa isaatti amante ati itti amantee mireef seen matoo naan hin jenne mimisha duraatti itti amane anaa miti an ittiin amanu gooftaa Yesuus waaqayyoo jedheen amanu ati itti amane an amaneef kan cubame fayya akkamiin fayyitareetu kaas no fayyina jechuutti hin jiru du'aa kaasuu ni kaaftaa'in sin jedhe waan Yesuus keenya kaasee yeeka Seerti keessa kottu laalika iddoon kun maal du'a kiristaanuma kamtu du'a kaasee gartee meeqaatu maatiin jalaa boqottee biyyanitti haasalfattuu jee waldaan jundi booyaan jirtu waldatti amma qalladaan jiru abbo maas abbo akko akaa koo eeder kana kaastamuun kaastama mimisha amma iddoo kanatti qaldeellan qaldiidha abboleessoon boqonnaan gaafadhe heedera akaa koon kan qaldiidhaan du'e hin duune wallahi ati maal dhaggeeffadhume ila mimmi dhagee kan amma hojii daa'imanii nu dhagee amaariffaa san irra dubbise yookaan dhagee takka ani
dhugaadha Yesuusitti amanin jiru gatii ta'eef an kaasuu hin danda'u akkana boqonnaan tokko kiristaana warra amanee fi warra amanee dabaste kijiba tokko jedhe yoo dhugaadhaan amane waan ta'eef namni dhuguma isiniin jedha namni anatti amane jechaadhaan lakki ana isatti amanne jedhiti sidhiifna nama dhugaadha isatti amane barbaanna nuti rakkoon qabu garuu amma itti amane jettee kaate amma ammoo yookaan Yesuus kijibee jedhu kunas biratti lakki ni kijibaa namni dhugaadha isatti amane du'aa kaasuu hin danda'u jedhiti yookaan isaan ni kijibde jedhi yookaan lakki anatu amanne jedhi deebisaan bakkuma sana jirti laale. Ani nama mana atama wangeela nu dubbise amma waan akkasii dhiisa. Ani amaneera miti. Wangeelatti buufee. Ishi macaafatu Yohaannistu kijibeedha ishi rakkoon qabute lakki hunni kijibe dhugaa miti wanni kun jedhe. Wangeelleen sobu namatu sintu soba malee wangeela. Ishi giiftii ko ati umrii kan kee keessatti nama du'aa kaasu rabbi si garsiisee. akkasii jedhee oolaa gaafii jabaa. Ishi ati Ustaz dhugaa Rabbiyoo abdiin bilisummaa kun ufajjeesanii kaasaa ufajjeefamu. kan kee kanallee wayyaa kun amma kun kan kee wayyaa namtittu waan jedhe lafa mana samii hanqisii dachee hanqisii fi mana ijaari yoo san nafuuta jetteen hayya rakkoon qabu nan ijaara lafarraa ol ka'e jedheen yoo ati irraa ol kaatin ijaara qilleensa irratti kana jaa والفور من جرس الدمان. وانجيلا ماتيوس ديدم تكذب كياماس ديدم تكذب كياماس. أبو ماس. كيف أدوات كوسينيما بس. أنا نمني كاسون جرو. سلا كريستاني تو كدون كاو راماتي نساني بيتا سلا. ورا لا جامو ما تو قابن تو أستاذ أيه جام ناو مجرو كوبا تو قابا يستو إيش يسوع سيم فاي. وانجيلا أني كرتة أسوق ديدم تكذب تك. ماتيوس مي. Digdami tokko. Keessa amma meeqa quraanni. Wala bolma ko kana on dugomsetu. Quraan du'a eenyu ka rabbumaatu du'a nabiyyu. Ani gaafachuu hin danda'u mirgan qabu. Hin dandeessa. Kana fixi kai. Quraana keessa. Oy taana dubbisa hin gaafata tokko qofa. Amana kan jedhu jira natti amana namni kan jedhu hin jira. Oy haa dhumru ka mimmi rakkoon qabu. Namni maal? Maal jara idarmee dubbis. Yemmus Yesuus deebi'ee an dhuguma isiniin jedha amantii yoo qabaatan. Dhaggeeffadhu tanaas qaceellootu dhaggeeffadhu yaa qaceelloo jedhe tanaas yaa. Yemmus Yesuus deebisee an dhuguma isiniin jedha amantii yoo qabaatan yoo mamuu dhabaatanis akkana mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan akkana. Gaarummaa kanaan gaaruma kanaan galaanattis darbamtanii yoo jettan iyyuu ni raawwatamaa. Eewa imaana yoo qabaattan jedhe Yesuus dhugumaan isiniin jedha yoo isin mamii godhu waan muka qofarratti miti waan adda addaa raawwachuu miti yoo imaanuma qadra hanqa firii sanaa fidaa caaba hanqa firii goommanaa jaaba akka biraati osoo imaana qabaattanii amantii qabaattanii gaara kanaan ol ka'e gaara achi darbammi gartee bishaan sana jettanii gootanii jedhe gaara akkas muka ni goota gaara ni buqqistaanii darbitaa jedhimme gaara ala jiru. Ustaz barre afaan Amaaraatiin illee bar bayyesuus yaamanii yefalmanii marzum kan bixaxaa. Afaan Amaaraatiin bayyesuus yaamanii yefallagee marzum kan bixaxaa ayimootin. Hindu yaa samni summii gartee maqaa. Ayimootin yes. Wallahi summii antuu taasif fidee gurbaan sin ajjeesina idar. Hindu maqaa Yesuus yaa summii dhiisiiti humti hin dandeenye. Ani dhugeera garuu hinduuni. Laa ilaaha. Akkanas godha mee viidiyoo bani viidiyoo qabas liikin kee kuni. Aboo kororaak samaaduu iddumee. Wallahi lokeeshina kee ergime yoona nama sawwaaqa siin ergine. Si dhaggeeffadha. Ani amaneera waan ta'eef bishaanittis kufee rabbayeera. Marziis ugeera bayeera wanta hin ta'in hin jiru. Baay'ee gaarii. Mimmi. Akka amantii keessiif haa ta'u jedha wangeelli. Mimmi. Atis akka quraana keetti yoo amante du'aa oolta. Yoo amanuu baatte garuu mamiin jiraanna. Mimmi. Daqiiqa al tokko qofa dhaggeeffadhu. Al tokko qofa. Wanni namatti ulfaatu waan raawwatanii dabretu waan dalagdee dabra dabar tokkotu irra ulfaatu waan hin beekne irra ulfaatu. Haadir maqaan keenya haadir noo abdii
abdii jedha kun qabu bilisummaas jedha kun qabuti waan dalagdee waan raawwattee bira dabartee irra ulfaatamu waan takkaan dalagne irra ulfaatu ko si sodaachisa. Tasgabbaay yeroo tokko na Ayyee. dhaggeeffadhu. Ayyee. Kana malee kan ama yoo amantanii jedha galaana keessa illee hin baata abidda keessa iyyuu hin darbuta. Okay? It's okay. Ati dabartee irra kana keessa. Ani darbeera akka kootta ana maneera naaf ta'eera. Bataam turu. Hayyee. Naa ta'eera miti kalaas. Hayyee. Amantii keessan isiniif haa ta'u jedha nuuf eegganuu ta'e maalumaaf amantiin sin canna. Bakka baay'ee gaarii amma waanuma amma dura raawwatte sani marzi dhugde san bishaanitti baddii keessa hafte san qofa waanuma amma dura raawwatte san akka uummanni illee arguuf akka nullee Yesuusitti amannuuf akka uummanni namni 700 as gubbaa jiru kun hundi Yesuusin fudhatuufi viidiyoo baneeti waanuma amma dura raawwatte san nu raawwadhu. Wallah. Wallahi tatfayyaa sammuun kee fayyaa qabdi isin jette taphatta kanuma qofa godhi sana booda halkanii guyyaa maayikii banannee Yesuus gooftaa dhagneetiin dachii walii galabanna homa walii iyyina kunu Yesuus gooftaadha dura ol harka kee ol qabi gooftaa si fudhachiisee tan diina si keessa jiru jinni sirraa kaasee booda miira keechaa yoo barbaadde ol galee arrabsi nama kun soba dhugaadha yoo ittamu godhi lakki soba ammoo argaa jirra waan ta'eef godhe si chaarta waan raawwattisan kottu ammas raawwadhu nullee amansiisi. Yookaan hin amanne jechuudha barsiisaa idara beektu kana yoo kana hojjannee hin amanne jechuudha akka macaafni kun jechaa jirutti. Namni ishi amma macaafa kijibeennamu mimish kijibeenna kam amanne shi amma ne kijibaan jiru barsitti mee ani dhaggeeffadhu ani amane akka amantii konaaf ta'eera ani ituma maal ta'e iyyuu jechuudha amane miti nan fayya amane taanaan onkaan hin tokkotti na yoo on fayyite marzi dhugii fayyi kaa kun si argina maa wal sobna marzi dhugii fayyi rakkoon qabu fayyeera garuu sirratti miti mina gabba kuno ishi kanatti amantaa maatiyoositti amantaa wangeelatti amantaa hundattuu nan amane wangeelatti hayya kuno waan si jedhe kuno waan si jedhe dubbisiiti afaan oromoo kana kan dubbise kuyyoo sirriin taane dubbisiiti waan kana raawwadhu wanni kun maa kana useta namnummaan tokko illee addunyaa irratti hin dalagu namnummaan tokko dhahaa dhabamu kaase dhugaadhaan itti amanu waan kanatti ndee maal taate amma waan ati ta'artu naan galle ati amma ati qoy quraana keetti namantasaa ittiin fayyite an waan quraana dhage waan quraana keessa jiru naa dubbisiiti waan kana raawwadhu naan jedhe sana booda yoo an hin goone anatu amma kun ufajjeesa ho'i kanarraa of darbeetiin waan quraanni jedhe san godhi naan jedhe. Quraanni keessa nuun attamanaa hin jedhu bar iddootti nattamanaa hin fayyitu jedhu iyyuu hin jiru. Nuti rabbitti amanna quraana amanna malee quraanatti hin amannu nuti rabbitti amanna. Macaafatti illee quraana kalaama rabbii soo amanna. Wama siin jette irratti waa jedhee waa gaafadhee bu'aani raafuuf hin deemaa ustaaz. Gaafadha. Gaafa waa'ee bishaanii yaaltu san kan koo hedduu miti gaafa bishaanitti of darbitu san Yesuustu bishaan keessa na baasetteeti moo dingatuma dindila irraa ceete. maal si galchiisa ani ofii kun itti of darba wayiifin jedhe indee maal gaaffii deebise kaasaa maal waantu macaafa miti. Seenaa kuna qorachuu barbaadde keessaa. Seenaa miti waaqayyo na baaseera jette wal qabsiiftee deebisaatti kennite waan ta'eef nu deebisime. Nu deebise ka maqaa isaatti maal ta'e isaatti. Ani sittaa darbadhu namni sitti naa darbatu dinga Ishi barakiinaa san gaafa dudduayyee Yesuus tolchaadha na olchaa jettee isa qoruudhaa dhudde moo wafumaa faarte jireenyi sitti addaa'ee madaamiin si nama na obaase malee namatu na obaase bar namatu rakkina irratti yeroo geggeessu ta'u inni immoo na oolcha malee wongee dhugomsu kunis sirriidha. Namni dossee na obaasettee shakkitu nutti muu jirta isaati safuudha. Shakkii miti kan waan hin arge bar waan hin beeku tokkotti waan hin arge bar. Siinii meeqa jee barakiinaan baraka qalditti sin ajjeesu qabu gootee burcuqoo lama duddu malee. Atam akka du'u barbaadde sirratti sii dhuge. Lakkin du'iin jiraadduuti silaa hun duddu'atuyi. Osuma dhugi jennee. Aliin kun isaan hin jaalanne natti fakkaata kanaaf bar. Ati narraa deema. Maal na jaallatta sila maal nama na jaallatu nama na jaallatu nabe maanchi. No anaaf ati walitti hin gallu yeroo meeqa wal lolla. Kalas. Walin lollu takka walin lolle. Garuu tokkitti isii amma jettu kana. Waaqayyo na oolcheera barakiinaan dhugeetta barakiinaa siinii tokko hin geenye yookaan sitti facaasee malee hin dhunne ijaan argaa namni waa nama no baasu ni duuta malee hin dhudhu abileensi dida malee namni summii akkamitti namaatti kennuu dhuga anamma summiina kennanii dhuguurra
Osuma ni ilaalu rukutee na ajjeesa malee afaan makiyya walitti baneen dhugu. Ati waaqayyo oolchaadha jettee summii sana afaan kee banattee dhuddee. MashaAllah, welcome. Ati Ali akkan du'u barbaadda maaliif nan jaalattu waan Ustaz dhageesse waan inni jette. Rabbiin du'u ani ganaa miskiina waan argine Ustaz dhageesse waan inni barbaadu jetti. ati deemi dhugiitu jetteen andu hin barbaadu amma. Handu'a namatti murteessu seexana bodeemi du'i dhugi jettee bar akkas sin fuulduratti dhuguu qo'ee viidiyoo beektan sin fuulduratti dhuga kee inshallah amma sinii du'a. Akkas godheti wallahi wongeela kana dhugoomsi wongeela kana fudhadhu nus fudhachiisi namnummaan tokko addunyaa kanarraa waa wongeelli kun jedhe tokko illee ta'u argine seenaa haa dalagamu wallahi laziim. Namtichi tokko waan jedhe saadamu Kilolisiisanuu bar nama baasee itti Haydar osoo ofii dhuddee bareedaa mi nama baasee. Ani dhugne jettee bar ustaaz naman nu baasee. Subhanallah. Naman nu baasee. Uummanni jiraatanii nama 668 meemme ka'e baarkinaa dhugi yoo jettan lakkoofsa tokko barreessaa ammasinii dhuga fuula keessa. Barakina miti summa dhugi baqa ofitti hin guraarin summa dhugi eega duu hin namne waan si cinqu wayyo summa kanuma daftee kuttu si wayyo. Argitanii isa du'a namaatti gammadu seexana ganda. Eresinaa ifatu maqaa rabbi. No nuti qormaata silaaluu fi hundi kullaa namni 672 kun gooftaa fudhataati summii dhuddeetu marraamnaan gooftaa du'a namaatti gammadu jetti bar akka qorichi nama ajjeesu beekteerti beek akka qorichi nama ajjeesu beektee jechuudha. Du'a kiyya gammaddee iyyuu laa dhugi jedhaaru bari lakkoofsa tokko barreessaa uummata du'a namaatti gammadu uummata seexana. Mimi wallahi wabillahi watallahi duu hankin tokko asan barbaadu garuu wongeela kana fudhatee nuti wongeelli kun sirri akka taane ba Mimi wallahi wabillahi watallahi dhagay mimisha warabbal ka'aba akka ati duutu barbaade nama waan kana barreesse wallahi alazim nam tokko duu hankin asan barbaadne akka ati duutu barbaade nama waan kana barreesse feetu amanta feetu dhiiste Yani baradhu dubbise ammoo kanumaan siin jedha waan takka waan bira sammuu qabda dubbisi loojik sammuu nama fudhatti beektaa waan dhugaa fi dharaa addaa nama beekti waan sammuu namaa fudhattu hin fudhanne waa aappii gabbuufadhu bara kana waa dubbisi amantii kamtu dhugaa isa kamtu dharaa adda baafachuun dirqama keeti yani jaalala qofaan hin taatu beektaa waan hundi maaliif jennaan akka itti amannu waaqayyoon anaafisi uumees tokko qofa lamaa miti waaqayyoon kiristaana akka islaama ka jedhamu hin jiru uumaan keenya tokko abbaan keenya tokko harmeen keenya tokko waaqayyoon ibiddaa fi jannata qopheesse waaqayyoo kana fakkeenya waanni kun kubbaayyaa diimaadha jedhee gariin itti amana gariin gartee keelloo jedhee gariin adda adda haa jedhu malee kubbaayyuu wanti waliigalee waaqayyoo kana namni addaa qooddatee karaa biraa godhe malee waaqayyoon sanuma yaani waaqayyoon isa Abrahaam erge isa Isaaq erge isa Iyesuus Kiristoosiin biyya lafaatitti erge waaqayyoon isuma sani malee hin geeddaramu atuu shamara taatee dhalattee dhiiran taatu shamara taatee duute shamara taatee kaafamtee fuula waaqayyoo durallee dhaabbattee jannatallee yoo galte jahannamillee kan galu taate namni gartee saaluma isaa irratti gala malee saala biraan ta'u. Waliigalee kanaaf jabaadhu waa dubbisi baradhu mimisha akka abboota keenyaan ta'in warra waan dubbisne warra waan barreessine baay'een isaanii. Kanaaf wangeeluma kana yoo kan dubbisu taate Maatiyos, Marqos, Luqaas dubbisme wangeela kana carraa kannii fi yani Yesuusis nuti itti amannaa beektaa ergama jennaani waan biraan jennu rabbiitu ergatee jennaani rabbi qaba rabbi kadhata ni beektaa akka wangeelaatetti akka Yesuus waaqayyoon kadhatu miimisha Yesuus Kiristoos Luqaas 6:12 irratti gara gaaraatitti ol ba'ee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Ani Allahan kiyya sila Allahan gara gaaraatitti ol ba'ee Allahan waaqa halkan guutuu Allah kadhachaa bulu ta'ate jedhe ani kan inni kadhu saniin godha malee Allah kanan waaqessu la. Waliigalee kanaafuu Yesuus Kiristoos qaama waaqessu qaba. Atis qaama Yesuus waaqessan waaqessi. Yesuus Kiristoos waaqa qaba waaqa isaa san waaqessi. Yesuus Kiristoos waaqaatu isa erge waaqayyo isa erge san waaqessi. Waaqayyoon abboomii kurnan keessatti ana bukkeetti ana cinatti ana madditti waaqayyo biraan godhatinaa jedha. Ani kophaa kootiin biyya lafaa kanaas diriirse jedha. Gadaameessaa keessattis anumaatu si supheessi tolcheessi uume jedha. Eenyu na waliin jira jedha hin jiru. Kanaaf kana gartee waaqayyoon tokko ku jedhan tokkuma gimmaasha miti tokko jechuun tokkuma jechuudha.
Waaqayyo ani namaa miti jedha. Waaqayyo duwwaatu hin duune jedha. Sagaleen Waaqayyoon dhagaamtu jedha. Hin mul'anne jedha. Yesuus maal jedha? Takkaa namni sagalee Waaqayyoo dhageen jiru ijaanis argeen jiru jedha. Waliigallee Waaqayyo duwwaatu hin duu jedha. Phaawulosis Waaqayyo abbaa qofaatu uumama hunda uume jedha. Xiimotewos keessatti 6:8 irratti gartee nuuf Waaqayyo tokkootu jira jedha. Innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Akkasumas gooftaa tokkootu jira jedhe. Yesuus Kiristoos jedhe gooftaan. Waliigallee Abrahaam gooftaa jedhama. Yesuus gooftaadha. Isaaq gooftaa. Salamoon gooftaa. Daawit gooftaa. Museen gooftaa. Ani gooftaa. Ati gooftaa. Abiyyiin gooftaa. Gooftaalee kan jedhaman hedduu. Waaqni tokkuma. Waliigallee. Tanaaf Rabbi siif haa laaffisu. Eertee amantiin dhugaatamii jedhii barbaadudha. Yesuun nuti bar karaa miti hin jenne bar. Karaa jechuun karaa Waaqayyoo barsiisa. Karaa siyaasaan barsiisu. Karaa seexaanaan barsiisu. Seera inni barsiisan karaa Waaqayyooti. Waliigallee manama tokko asii biyya takka kaatee Ameerika biyya takka Finfinnee irraa kaatee Ameerika dhufu paayileeta karaa gartee GPS inni kaampaas inni irra oofusanii karaadha. Inni karaa inni gartee xayyaarri san deemurraan deemtee dhufta malee karaa biraa deemtee dhufuu hin dandeessu. Yesuus dhuga barsiisammas dubbiin dubbatuutu akka jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himeeraa jedhe. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaada. Dubbii Waaqayyo irraa dhageessantu dhuga. Dubbii inni barsiisu dhugaadha. Yesuus Kiristoos yeroo karaa jireenya dhugaadha yeroo jedhu kanuma jechuudha. Jireenyaas ammas mana abbaa kootii keessa iddoo baay'eetu jira jedhe. Isin qopheessuu hin deemaa jedhe. Jireenyaas kan bitaa fi ibiddaa fi jannata nama jahannami nama galchu Waaqayyo abbaadha murtiin bitaa fi mirgaan nama kan kootii miti jedha mootummaa Waaqaa. Rabbi eegartee abbaati malee. Yaa obboleettii tokko kana Yesuus Kiristoos maqaa isaatu ofii moggaafan. Maqaanu itti kennameeti itti ergama Waaqayyootu maqaan isaa kanaa ta'u jedhee gara Maariyaam ergee ilma godhee ilma dhiiraa godhee Waaqayyoon Yesuus kana Maariyaam irraa akka dhalatu isa taasise. Fadha Waaqayyootiin argame. Waan waan siin jedhu Yesuus Kiristoos abbaa foonii ni qaba. Goobas. Eenyu Abrahaam eenyu maal jettaniin eenyu Aadam abbaa fooniitiif haadha foonii ni qaba. Qaba. Aadam ni qaba abbaa fooniitiif haadha foonii. No. Hin qabu abbaan isaa okay heewaanoo haati manaa tajaajiltuun isaa heewaan yookaan haawaan tan nuti annu san abbaa fi haadha ni qabdi. Heewaan qabdu garuu cinaacha keessaa uumamte. Nama foonirraa argamte moo nama foonirraa hin argamne? Nama foonirraa argamte. Yesuus Kiristoos nama foonirraa harmee isaa nama fooniiti moo nama fooniiti miti? Maariyaam nama fooniidha garuu waan nama hafuuraan deesse malee. Okay. Eenyu maaliin argamte maaliin uumamte maaliin dhalatte wanta Aadamirraa wanti argamte eenyu qunnamti saalaatiin argamte heewwan. No cinaacha keessaa. Eenyutu cinaacha keessaa baase? Eenyu baase? Maal jechuudha? Eenyu ta'u cinaacharra akka dubartii taatee baatu taasise. Akkuma uumamtee jechuudha. Anaatu argamsiise moo Waaqayyo argamsiise? No waaqumatu argamsiisa. Goobas Yesuus cubbuudha jedhee. Goobas ayyee nagalee Yesuus Kiristoos eenyu dubara Maariyaam irraa argamsiise? Durbe Maariyaam irraa kan argame Yesuus kaa'een. Kan argame beeke kan argamsiise eenyu? Isuma mataa isaadha. Ofiif argamsiise? Ergamaan Waaqayyoo kan itti dhufee Maariyaamaan gartee ilma hin deessa jedhan san eenyu? Dhageeffadhu isuma innumtiyyuu hafuurumaan bu'e malee isuma foon uffatee biyya lafa kana dhufe inni waan hundumaa gochuu danda'a. Keessa buufatee hafuuraan immoo nana. Yesuus Kiristoos hafuura? Jechuun hafuuraan dhalate malee fooniin miti bara. Hafuurri dhalateen san kan eenyuti? Hafuurri dhalateen san hafuura kam? Eenyutu ergama Waaqayyoo gara Maariyaamaa erge? Sitti meera inni kan ergame
inni kan ergame abbaa biraan ergame jedha garuu Okay, Yesus akkas jedha beekee waan jedhe ergamaan waaqa Yesus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irratti ilmi namaa isa bade oolchuuf dhufee jedha. Abbaa biraa baheen dhufee jedha. Ergamaan waaqayyoo too eenyu bira dhaqe. inni akkuma Ergamaa waaqayyoo Gabri'eel ni beektaa ergamaa waaqayyoo misiraachoo gara Mariyyamaa fide san. Yesus Kiristoos okay biyya lafaa kanatti akka inni ergame inni ergame Ergamu san hin baanu osoo hin ergamin dura ergamaan waaqayyoo gaafa Mariyyamii dhufu Yesuus ni jira. indiranni barbaraan Ni jira. Yesus kan jedhamu kun ni jira biyya lafaarra ture waaqarra ture Yesus nama wakka kuma faa keessa biyya lafaa kanarra hin turre siin jedheen waaqarroo Yesus kan jedhamu hin jira hin ture. hin jira garuu Eessa jira? bakka isaa jira akka mana isaa jira Eessa jira? ni jira Samii? jireenya isaa jira hin beeknu bakka inni jiraatu Okay, ergamaan waaqayyoo Mariyyamii dhufee maal jedheen? Ilma hin deessa jedheen himi? ilma hin deessaa Oh, Iyyasuusumaa itti dhufee ilma deessa jedheen Mariyyamii itti dhufee moo ergama waaqayyooti? inni kan erge abbaa koon na erge jedha abbaa koon Okay, abbaan san no bari Yesus akkas jedha beek akkas jedhan ergamaa waaqayyoo sii galee ergamaa waaqayyoo malaayikaa jennaan Gabri'eel jennaan kan misiraachoo oduu gammachuu Mariyyamii fide kun ergamaa waaqayyooti miti waaqayyo abbaa biraa dhufeemi. Ilma hin deessaa kan jedheen kan Luqaas ammareef dubbisne kan agartee. Miti okay Mariyyam kan deesse Yesus deesse moo waaqa abba deesse? Yesus deesse ishiin Nama deesse moo waaqa deesse? no nama hin deenye Nama hin deenye? no Eenyu deesse? Yesus deesse malee Yesus kun nama moo namaa miti kan isiin deesse kun? Yesus nama miti bar nama miti Okay, ilma deessa jedheen ilma deessa jedhe amma fakkeenyaaf ati gaafa foon irraa dhalattu nuti nama fooniidha qoy maal nama foon nama sibiilaa jiraare? dhaggeeffadhu ati amma too wal qunnamtiin godhin dhalachuu ni ati akkasiin dhalatte hafuuraan dhalatte Qunnamtii qofaan dhalachuun shartii miti waaqayyoon akka jedhu wangeela keessatti bar gartee Ibroota keessatti illee Abrahaamiif yoo Abrahaamii waaqayyoon ijoollee dhagaa keessaa hunaan kannaaf jedhee bar dhagaa keessaa miti. dhaggeeffadhu Okay, amma fakkeenyaaf waan siin jedha qoy waan isin galuutti hin jira jedha amma yeroo ati heerumtu ni heerumta haadha ati heerumtee jirta? hin heerumne Heerumaaf karoora ni qabda? yaa Gaafa heerumte ilmoo argachuudhaaf karoora ni qabda? yes Namni yeroo ol fuudhe qunnamtii saalaa godhaami? Qunnamtii saalaa godha. Yoo waaqayyoon bishaan kan keetiif ka abbaa manaa walitti dhangala'u san waaqayyoon abbaan ajaja isaatiin ilma ta'a jedhee malee bishaan keessan lamaan ilmoo ta'uu ni danda'a. yoo inni uume malee ta'uun Isin okay goobas fadha waaqayyooti malee hin ta'u. Yesuus Kiristoos fadha abbaatiin alatti ilma ta'uu ni danda'a. asitti wanti beekuu qabdanii Akkuma kana adeemsi ka fadha abbaatiin alatti Maariyaam irraa ilma ta'uu ni danda'a yoo waaqayyo abbaan hin feene Yesuus ilma dhiiraa ta'e ni argama. hin argamu yoo inni jedhe Allaqe hanqasum thank you mimi qaamni jechuun Yesuus Kiristoos waaqa waaqessuu qabaate ati waaqa waaqessuu qabdaami Yesuusis waaqa waaqessuu qabaami yes waaqni isaa san waaqa waaqessuu ni qaba. hin qabu Kanaaf akka sadii taate ati Yesuus waaqessa Yesuus waaqa waaqessuu qaba deemee qaamni kaan waan waaqessuu hin qabu. Akkas ta'e bara. Okay, maaliif waaqayyo Yesuus waaqessuun waaqessineeti? maal anumanni waaqeffamu waaqessutti jira balaan ko waaqessaadha bara Eenyu waaqessu jirtaati? ani ko waaqayyuma waaqessutti jira Yesuus waaqa tokko, waaqa abbaa, waaqa ilmaa, hafuura qulqulluu waaqessamoo waaquma tokko ofa waaqessa.
dhaggeeffadhu waaqa maqaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu sada waaqayyo tokko jechuun hundumtu tokko jechuudha. Ati Yesuusis ilmaas abbaas waliin waaqessaa miti tokko jettee? No tokkichuma waan ilama hin jiru ko. Laal abbaa ilma hafuura qulqulluu kana keessa Yesuus kam waaqessu ture? Hafuura yeroo siin jedhanii maqaa abbaa kan ilma hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko iddoo jedhutti sadan isaanii tokko jechuudha malee wanti adda wal baasee hin jiru. Okay, Yesuus Kiristoos yeroo lallabatu yaa abbaa jedhee lallabuu ture miti? Yoo akka karatee fadha keetii ta'a. Abbaa jedhee kadhachuu ture moo ilma jedheetuma hafuura qulqulluu jedhee lallabachuu ture? Inni yaa abbaa jedhee lallabate. Okay, abbaa kadhate malee ilma kadhannee hafuura qulqulluu si kadhannee mi? Miti? Ati yoo abbaa qofa kadhattamoo Yesuus dabaltee hafuura qulqulluu dabalteeti? Ani hunduma isaanii sadan waaqayyo tokko waan jedhuufi. Kanaafuu Yesuus hin faalla jechuudha. Kanaafuu karaa Yesuusii miti jechuudha kun. Karaa Yesuus barsiisee miti. Narree karaa Yesuus irra hin jirtu reeti. Waan Yesuus hin faalleessita. Namni ana jaalatu dubbii koo duuka bu'aa jedha Yesuus. Barsiisaan jechuun Yesuus Kiristoos anarraa bara anoo garraa miidha jedha. Karaa isarraa hin bartu karaa isaa deemuutti hin jirtu ka mimmisha. No. Inni jechuun Yesuusii sitti meetiin jira bari. Yesuusii abbaa biraan qabu. Anis abbaadha. Abbaanis na keessanis abbaa keessa yeroo jedhu anis isuma yoo na beektanii abbaa koo beektu jedhisa. Okay, eega akkas jedhe. Yesuus Kiristoos wangeelaanis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Waaqayyoo kootiif keessan jedhe. Abbaa kootiif keessan jedhe. Yesuus Kiristoos abbaa hafuura ni qabaami? Abbaa fooniin qabu itti bilbilan laal. Inni isanii bara. Nutti himuu jirti jaanii bara. Natti ergattee jirti. Yaani cufa qaba. Itti asaa godhan jarri ittiin isa waan asii ittiin nu takka jibaa fa'aa itti ergan. Numa gaafatti dhuftee isinis. Akkan ijoollee. Irra kan. Wallah ajaa'iba. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Deebitee mimishaan. Waalaikum salaam yaasin kiyya. Mimishaa is okay. Mimishaa akkana jedha. Wangeeloo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti abbaa kootiif gartee amma hin qabinaa jedhe amma gara abbaatti waliin baane. Gara abbaa kootiif abbaa keessan. Yesuus abbaa hafuura ni qabaami? Yesuus hin qaba. Okay, goobas ni qaba. Dhaggeeffadhu kaa. Abbaan hin qaba. Innis kan ergamee dhufe abbaarraati. Akkas naa galee hin qaba innaan walii galee. Ergama abbaa isaa raawwachuu dhufeera. Okay, goobas hayyee. Yesuus Kiristoos abbaa hafuuraa ni qaba. Atoo abbaa hafuuraa ni qabdu moo hin qabdu? Hin qaba. Goobas siifi Yesuusoo maal walii taana obboleeyyanii obboleessaa fi obboleettiidha? Hai, abbaa hafuuraa tokko walitti qabdaniimi? Ani abbaa fooniin hin qaba. Abbaan hafuuraa koommoo. Yesuus ani Yesuus hin qabu. Yesuus abbaa hafuuraa qaba. Atis abbaa hafuuraa qabda. Siifi Yesuus obboleeyyaniimi? Jechuun abbaan koo abbaa foonii fi. Okay, san qofa miti. Inni fayyisaadha. Okay, waan abbaan foonii maa gochuu hin danda'u? Abbaan foonii maal godhareen fayyisa? Na fayyisuu danda'a? Abbaan foonii Waaqayyo abbaan ana duwwaatu ana duwwa ana ajjeesa ana madeessa ana fayyisa jedha yaa. Keessa deebii 32 irratti. Si dubbisu? Annaan ajjeesa annaan madeessa annaan fayyisa jedha. Itti dawwalan ammaas akkama goone yaa rabbii kiyya. Wayne balaachau. Phaawulos hojii keenyaadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam Ahmad. Akkam nagaa jirtanii? Nagaa waan biraatiin uummatuma kanaaf akkana hirriba dhabne wallahi lazim takka ta'atana ta'eenyeen beeynu Ameerikaa eega wangeela kana dubbisne hirriba dhabne yaa akhi obboleessoo. Wallahi firra dhabdanii manni banani jira? Banani. Namni biraa anis bakka
guyyaa guutuu halkan guutuu arba boodama dalagaa subii salaatul layli kana booda subii san booda dalagaan deema achi booda dalagaa raasee halkan walakkaa Jazaa isaa beekaa sinaa kaawwatu wallahi Herriyo jazaa isaa nama sinaa rortifu kaawwatu. dhiisnee deemus hin dadhabne bar geema taphachuu rafuus hin dadhabne ummata dila kana yoo itti seenne garee shaadaa jenne Dubbisaan Abu Mu'aaz deebitee Mimisha. jirti. Ayyee mimisha kanarratti irraa xumura. Mimi. Bakka amma rakkisuutti jiru ni La nin beeka baga as rakkisanii addunyaan akkana nabiyyoota Yesuus rakkisanii uummanni waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyoo kooti waaqayyoo keessan jedha waaqayyoo ni qabaami Yesuus. Yaa Okay waaqayyoon Yesuusan maal siitaa? anaaf immoo waan hunda koodha. La akka jedhe abbaa kootii fi abbaa keessan waaqayyoo kootii waaqayyoo keessan jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyoon Yesuus waaqa ni qabaami? No, hin qabu. Hin qabu moo hin qabu? Hin qabu. Hin qabu? Ayyee hin dubbisaa qoy. Akkasi. Gara Mimisha abbaatti ol abbaatti baanee hin baane. gara Baanee. obboloota koodha. Gara obboloota kooti. Ani gara abbaa kootii fi Ani gara- abbaa keessanitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol nan Onnaan ba'a jedhi jedhee isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboome ajajee jechuun Mariyaa Magdaleeni. Mimisha kana balleessinu macaafa keessa mimmi Wayii. waaqayyoo kootii waaqayyoo keessan jedhe Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Jechuun inni abbaa koo biraan ergamee dhufee jedhe garuu. No akkasuma jedhe kuno abbaa kootii fi abbaa keessan abbaan Yesuus abbaa siif ta'a moo siif hin ta'u? Anaaf immoo waan hunda koodha boyu. Okay abbaan Yesuus abbaa siif ta'a moo siif hin ta'u jedhe. Naaf taamaaf naaf. Goobas waaqayyoon Yesuus waaqa siif ta'a moo siif hin ta'u? Naaf ta'a. Yesuus waaqa qabu moo hin qabu? Hin qabu. Ilaa dhaggeeffadhu waan hin qabne. kunoo dubbisi mimmi Ayyee waan hin qabneef natti himi. Innaa lillahi. ifti koo dubbisi miira keessa bahe wallaahi yoo amanuu baattillee amantii wal bare kunoo keessaniin. No, isaa miti dhaggeeffadhu inni sirriidha. Ani gara abbaa koo nan dhaqaa jedhe. Garuu immoo deebi'ee isiniin fudhadhaa jedhe dhaggeeffadhu. Bakka isiniif tolchuuf nan deema kan jedhu jira. Akka jechuun yeroo gara biyya lafaa kanatti ergame Yesuus foon uffatee yookaanis immoo akka dhufe hin beekama. Foon uffatee dinqii isaa hojjechuuf Ustaada waan dhibaase boqonnaa wangeela Yohaannis guddummaa isaa mul'isuuf dhufee Maatiyoos jechuudha. 12 nuuf waaqayyo tokko wangeela Yohaannis boqonnaa 12:29 Maatiyoos maali? Yohaannis beekte Yohaannis 12:28 waan 29 nuuf gooftaa tokkootu jedhaanni waaqayyo tokko qabnaa kan jedhu tokko 29 Yesuus deebisee mimi dhaggeeffadhume rabbiin islaamummaa malee sin ajjeesine. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhageeyyaa Israa'el gooftichi waaqayyoon keenya kophaa isaa gooftaadha. Yesuus Kiristoos gooftaa fi waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Mimi Wayye gooftichi waaqayyoo keenya yeroo jedhu keessan jedhe moo keenya jedhe Yesuus? keenya jedhe keessna jedhe. Isaas dabalateetii miti Yesuus waaqa ni qaba moo qabu amma? Hin qaba bari hin qaba. Ayyee goobas kanaafuu qaamni waaqayyoon waaqa qabaachuu hin qabu Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u waaqa qaba. Waaqni waaqa hin qabu. Abiyyiin muummee ministeeraa hin qabu. Inni nuu muummee ministeeraati. Ekkoo gadi butaa immoo dubbisaa kaachumatti immoo akkoo deebisni kenna. Waan feete dubbisumaatu ulii achirraa galitti gaffuuf waan takka boqonnaa kana diiguu hin danda'u. Saniif galatoom inshaallah rabbi si haa laaffisu. Wallaahi wangeelama kee kanatti amani yaa obboleettii tokko.